dhageessaniitu cubbuun Sumayyaa Ayyuu fi Bune Ayyuu Bonee qofatu hin taane gana warra Sumayyaa irratti shira xaxee keessatti hirmaate hundumaa qaqqabaa. Cubbuun Sumayyaa jechuudha. Dhugumatti cubbuun ishii gana biyya baxabbata gana biyya hundumaa walitti naqaa jechuudha. Cubbuu isheen ijoollee lama fudhattee akka simbira manni irraa diigame jechuudha. Akka simbira manni irraa diigame taatee takka as takka achi jechaa turte sanu ijoollee lamaidha. Meeshaadha. Ijoollee tokko iyyuu baay'ee ulfaata. Ijoollee miti meeshaan iyyuu namatti baay'ate baay'ee ulfaata. Takka isheen immoo ji'a meeqa tan karaattatte aga yoonaayyuu iddoo isheen qubattee jirtu asin jiran jenne jechuudha. Isheen yeroo darbee Se'idoodhaaf jettee Dirree Dawaan jiraadha, Harariin jiraadha akka inni dhufuuf jechaa turte. Amma immoo Finfinneen jira, yeroo darbe immoo Finfinneen jira, Finfinneetti kootu jechaa turte. Ammallee akka isheen jirtu ani hin beeku, ani hin dhageenye viidiyoo ishee keessatti iddoo kana kan jedhamu jechuudha. Hamma kana hundumaa cubbuun dubartii kanaa hin dhiisa seetan oskitee boosisan. Namni oskee boo'u immoo cubbuun isaa nama dhiisu iyyuu. Dhugumaan isin namni oskee boo'u eeyutti boo'e seetan waaqatti boo'e. Namni oskee boo'e waaqa qofatti boo'e. Ati immoo waaqa qofatti boonyaan immoo bakka. Garuu namattis boossee waaqattis boonyaan immoo hin ta'u. Namattis boossee waaqattis boonyaan badaa miti. Badamitan kee garuu waaqa qofatti oskitee boossa taana sirriitti sii faradama. Sumayyaa nama takka miidiyaa irra baatee boossee beekti. Takka of hin ajjeesettee beekti. Takka kanan ta'a jettee beekti. Hin jenne garuu silaa isheetu isheerraa bareeda ture. Kanan ta'a sanan taatoo jette. Kanaaf cubbuun ishii ganaa hunduma keessan jechuudha warra achi keetti hirmaate walitti isin bixbaxa isin godha. Ganaa walitti akka maqaansaa maayinni biyya keenyatti jechuudha. Bassoo beektu miti garbuurraas hojjetan bassoo wanti itti godhanii waan qadaada qabu bishaan sukkaara shaashaa godhanii akka sanaa ganaa hundi keessan shaashaa jettu. Haati ijoollee lamaa isinitti boossee dubartii isinitti boossee jechuudha. Hundi keessanuu warri kana keessatti hirmaattanii cubbuun ganaa isin qaba. Isin hin dhiisu hunda Se'idoo qofa miti bara. Se'idoo qofa miti kan ishee miidhee, Se'idoo qofa miti kan ishee gaddisiise. Warri gargaartan akka inni Ayyuu fuudhuuf sirbitan, suufii uffattan. Hundi keessanuu jechuudha. Dubartiin nama achi boossi hin gadditi. Isin immoo isa kana shirr gootanii Se'idoo fuusistanii. Anonan sodaadha lakki cubbuun ishii naqa baanii Sumayyaa too gaddituun sargii keessan hin dhufu kan jedhe jira. Hundi keessanuu jechuudha warri gaafas achirratti argamtan hundi keessanuu gana cubbuun Sumayyaa sin qaba. Dafaati Sumayyaa dhiifama gaafadha. Dhiifamarras wanti darbu hin jiru. Dhiifama gaafadha. Jechuun isheen namatti iyyuu hin qabamtu namatti hin qabamu jetteetti isheen an dhiifama nan godha jetteetti garuu fuuluma duratti yookaan viidiyoo jedhaati yookaan eessatti iyyuu argitu miti viidiyoo jedhaati Sumayyaa dhiifama nu godhi bakka oolmaa galatti nu hundi keenya si miineerraa si gaddisiisneerraa osoo beeknu cal jennee jirra osoo ataachi gadditu Se'idoo wajjin sargii nyaannee jirra jedhaati. Anuu sargii san nannaqa jedheen ture baganafe gaafa sargicha Adaamaa gaafa isaan qaxaratanii sanbata isa kanan darbu jedhan dhaquu laata dheen ture bagan dhiise. Cubbuun natti galee oole nanis imimman natti galee oole. Kanaafuu dafaati ani keessaan qabu dafaa dhiifama gaafadha. Se'idoon illee hin dhiisu ganaa ammayyuu hin barbaada umurii isaa guutuu ishee hin barbaada. Isin garuu dafaadhi osoo akka Ayyuu bunii walitti isin hin dachaasini cubbuun ishii dafa dhiifama wal gaafadha. Dafa dhiifama wal gaafadha isin qaqa wal qabanii balaq naatun balaq mataa keessa gadi tumte balaq. Garuu Ayyuun kun gara kuteettiidha argitanii kutannaan kutatteettiidha irra laaftu. Hiriyaashii jechuudha yeroodhuma tokkoon irrallee beellamallee kennineef jechuun bakka kana caalaa akka duraasii faanan jiraadhullee hin jenneen fuula kostaritti hin jenne amalallee itti jijjiiranne argitanii namni keenya akkam ta'a seetanii namni keenya durii gaafatti xinnoo shi dadabbartu hiriyummaanu innis fuula isaa sitti jijjiira
akka duraa ta'uu dhiisa. Yoo bilbila teessi bilbiluu didaa yookaan sirraa bilbila kaasuu dida. Yoo wal argitu ta'e yeroo sana dhufuu dhiisa. Agzani akkata amala malannaa jijjiirratu ati immoo laalte maa amala natti jijjiirratti jettee yookaan maa amala natti jijjiirratti jettee gaafatta yookaan ati slaash jettaatu si dabbareera ta'e. Ayyuun garuu kana hunda osoo hin agarsiisin la'aandeenna macarrasha badibdabaadha. Isa jalqabaaf isa dhumaa jettee tumtee sanuu miidiyaa irratti baastee jechuudha qobaattu tumuu dandeessi. Viidiyoo sana ushee waraabe bar viidiyoo sana dileetii gochuu dandeessi. Inket goote namni akka argu fettee gadi baastee jechuudha. Kutattuudha bakka kun. Kutattu durayyuu kutattuu taanamni kan hundarraa baate seedoo tokkicha faana baate ishee durayyuu qorraat seeti lij kan qorrate jechuun ishee akkasitti. Seeti lij kan qorrate jedhani bakka dubartiin garaa kutannaan kutatteetti. Dhiiraafis yoo garaa kutatte kutatteetti. Dhiira sana faana ba'uufis yoo garaa kutatteetti humtu isheen deebisu matirreessini isheen deebisu madfiinum isheen deebisu jechuudha. Ayyuu nama akkasi. Kana booda immoo wanti duubatti ishee deebisullee hin jiru because Sa'idoon kolonii ishee jala galee jira. Bakka maaliif seetan yeroo darbe afaan isaatiin dhageenya hunduu ragaadha isatu nutti hime viidiyoodha. Kana booda maaliyyuu yoo ta'e waan ati jetteen hin bulaa jedheen. Sumayyaa barbaadee dhamnaan Baardar Harari Dirree Dawaa deemee dhamnaan kunoo ati akkas ta'ennan akkasin taate asiin beennaa asiin hin baa waan barbaadde jedhe. Deebi'ee Sa'idoon illee ameen jedhee ayyuu faana ayyuutti harka shikeetti galeera jechuudha. Kanaafuu amma ayyuun isa duraa caala biyya koloneeffachuun shi beekama. Isa duraa caala konfidensiin shi itti fufa. Isa duraa caala hundumaa bakka jechuun yoo Sa'idoo kabajjee Sa'idoodhaa gadi jette malee amma isheen waan gadi ishee jechisu waan mataa ishee gadi cabsus hin jiru. Amma waan mataa gadi ishee cabsu hin jiru baay'ee. Dura bakka waan ishee irratti ta'u hunduu faallaadhaa nama aarsaa. Dubbattee dhagaamuu fi bakka maal jettee hin gaafattee hin argattu nama aarsa bakka baay'ee kun amma jireenya inni nu mirar jechaa ture amma garuu mo'uun tokko dhufeera argitan mo'uun tokko dhufeera olaantummaan tokko dhufeera. Kan kobichaas godhachuun natti tolaa jette Sa'idoo. Amma kan shibichaadha ammatti kan beeknu jechuudha. Ammatti kan beeknu kan shibichaadha. Maal Sumayyaan hin barbaadu. Bakka etteetti. Ammatti ayyuun immoo gammaddee jirti. Maaniree gooliin isaanii isaan lamaan gidduu waan ta'eef gammaddee jirti. Sa'idooni bakka waanuma tokko naa godhi na gammachiisi mi'aanuma dassi indilenya andi nagara adargallinyi jette akkuma na gammachiisu waan ta'e naa godhi meetti aqeerri listeetii biteef. Gammaddee mtiraama immoo xiyyaara yuunaa bitaatti. Ani garuu xiyyaaran eegaara. Xiyyaarrattiidhaan xirr jennee adeemna.